fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsee Amboo jalatti argamtanii ashamaa harka fuune isiniin jechuun jaaladha. Biyya keessa teessanii biyya alaa teessanii kan warreen hordoftoota obsee Amboo taatanii ashamaa harka fuune akkam jirtu isiniin jechuun jaaladha. Hundumti keessanuu jalqaba akka mana obsee Amboo dhuftanii like, share, subscribe gochuudhaan deeggaraan isiniin jedha. Akkasumas obseen iddaa ofiisiitii viidiyoo hojjattee turteetti har'ammoo deebi'ee dhufee jira. Ofii kootii akkam viidiyoo hojjedhu gooftaan koo akkana gargaaruu abdiin qaban isiniin jedha. Isa keessaa isii har'a wanta tokko isiniif qabadhee dhufe isatti isinitti himuudhaan dursa like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadha. Akkasiidhaanis mudannoo wayiitu jira. Hiriyaa koo tokko mudannoo wayii qabdi. Mudannoo ishii mudate sana hiriyoota keeyyoon hordoftoota keetiin gahii namni tokko yoo irra taree namni tokko immoo irraa waan tokko barachuu danda'a waan naan jetteef innis isinitti immoo dhufeen isiniin jedha. Innis immoo gonkumayyuu wanti kun immoo anas in ilaallata, hordoftoota koos in ilaallata. Batalaa ijoollee biyya hambaa keessa jiran ijoollee shamarranii baay'ee tokko ilaallatan isiniin jedha. Anis asumarra dhaabbadhe wanta tokko hiriyoota kootiif hordoftoota kootiin ga'u wanti hin barbaadu. Shamarreen tokko gaafa biyyaa baatu kaayyoo qabdi, karoora qabdi. Karoora ishii sana immoo waaqayyo irratti kadhattee ofii ishiitiifis jabaattee waaqayyo ishii gargaaree namni tokko qubaasaa inni aaramu mutti tokko hin aaramu hin boba'aa jedha Oromoo. Kanaafi namni nama barbaachisa. Namni nama barbaachisu sun immoo eenyudha jennee adda baasuu qabna malee hundumti nama ta'ee nutti dhiyaateef miti. Hundumti nama ta'ee nutti dhiyaateef miti. Namni namummaa isaatiin namatti dhiyaadhu, namummaa isaa kabaji, jaaladhu. Garuu hin amanii gonkuma. Abbaa barbaade maan ta'e hin amanii. Eessattuu jechuudha. Nama jaaladhu kabaji garuu hin amanii. Kana maaliif jettee obseen maalarra nutti fiddee dhufte jechuu dandeessu. Ani wanti kana jedheefi yaa obboloota koo namni guddateef miti sammuun isaa yaaduu kan danda'u nama tokko waan badii tokko yoo waan tokko guraa tokko hubatee waan inni nama gorsu yoo inni nama gorsu yoo inni immoo kun sirrii miti irraa deebi'e kan naman jedhu qaamaan guddatee miti. Namni jabaa ta'ee sammuun isaa akka sammuu daa'imaatti yaadu jira. Kanaaf xiqqoodha, hin beektu, wallaaltuudha namaan jechuun dura ani eessa jira, ani akkamiidha, waan hin dubbadhu beekaa, waan hin jedhu beekaa, akkamittiin immoo waan namni jedhu kanarraa ani hoo keessa jira jennee of ilaaluun dursa barbaachisaadha. Namoonni tokko akkasuma yeroo amma fakkeenyaaf ani akkas jedhee yeroon jalqabu maal jettiin moo mucaan ishiin kun ishiiyyuu namatu ishii gorsa. Ofii ishiitiin gorsa namaa barbaadee nu gorsuu dhuftee kan jedhan jiraachuu malu. Maybe jiraachuu malu. Kanaaf namni tokko dandeettii mataa isaatii qaba. Anis dandeettii mataa kootii qaba. Hordoftoonni koos hundumti isaaniiyyuu akkuma bifti keenyaa fi bifti keenya dhaabbinni keenya garaagara ta'e yaadni namaas garaagara. Kanaaf waan isiniin jechuu barbaadu dursa utuu waa'ee mucayyootti seeniin dura nama tokko akkasitti ilaaltanii tilmaamtanii jecha irratti darbachuun dura jechi nama kanarratti darbadhu nama sana hin miidha yoo inni immoo namni sun itti ceebba'ama jettanii otoo of ilaaltanii baay'ee natti tola. Ani kana jechuun koo namni namadha. Namni nama faana walii galuudhaaf obsa isa barbaachisa. Ogummaa qabaachuu isa barbaachisa. Dandeettii waan namni hundi itti darbatu ittiin dhaabbatee bira taru isa barbaachisa. Ikkaan ammoo namni gochuu danda'u nama waaqayyoo hin qabu. Waaqayyootu kooluu galee kunumaa miti hin darba. Waaqayyoo kanaaf jira nama jedhu qofa. Malee namni gamanaa gamasiin xiyya namatti darbata. Kana wanti isiniin jechuu barbaadee fi obboloonni koo warreen gurguddaas ta'e warreen xixiqqaan namatti ta'ee namatti dhiyaachuu yaalu jechootaan yoo inni
jechi kun ishiirraa hin eegamu akkamittiin akkas jettee ani ijoolleen baay'een nama qeequ. Kanaaf wantoota akkasirraa of qusannee otoo wal jajjabeessinee waliin adeemnee baay'ee natti tola. Hundumti keessanuu maaliif Oromoon Oromoof gaachana, Oromoon Oromoof dhadhaabbina. Kanaaf wal qabannee laga haa ceenu. Mixiin wal qabattee laga ceetee jedha Oromoon. Innaa kanaaf guddaa fi xiqqaatoo hin ta'in wal jajjabeessinee wal gargaarree iddoo wallaalletti miidiyaa irratti otoo hin ta'in keessaan dhufnee kootu sin barbaada. Iddoo akkasitti dogorgotteetta kootu sin gorfadha. Ati lammii kooti, ati dhiiga kooti. Deebi'i jennee akka wal gorsinu Waaqayyo nu gargaaru. Ogummaa hubannaa nuuf haa kennu isinii jedha. Asumarraan oduu isinirraan dheeressuu gara mata duree mucayyoo kanaatti darba. Mucayyoon kun jalqaba jiruu biyyaa baatu hiriyaa qabdi. Hiriyaa qabdi. Hiriyaan ishii sun hojjetaa mangistiiti. Mucayyoon hojjetaa mangistii miti. Mucaa ani beekuudha. Mucaan ani baay'eetti daadduudha. Garuu mucayyoon kuni amma biyya kana turtetti namichi kun ooyin mucaan kun inni dhiiraa jechuudha. Faana ture. Garuu yeroo ishiin gara biyyaatti galtu biyya geessee kan ishiin asii galteef namni shamarreen tokko jalqaba gaafa manaa baatu kaayyoo qabdi isiniin jedhe ture jalqaba dubbii kooti keessatti jechuudha. Innaa wajjiniin gallee bultii dhaabbannaa akkuma namni gammadee jiraatutti jiraanna jedhanii walii galanii biyya kana keessa ishiinis bakka nagaa jettee mana rakkisaa turte galtee. Mucayyoon kun yeroo galtee biyya geessu namichi kun bilbilatti dawwaluu dhiise. Mucayyoo kana baay'een dinqisiifadha. Dhugaa Waaqayyoo jechuuf baay'een dinqisiifadha. Viidiyoo waan isinitti dheeratuu fi kan mucayyoo biraas kan fakkaatti ishii kanuma ani naman beeku jira jechuudha. Kanaaf isa immoo viidiyoo taanuun isinitti deebi'a jechuudha. Ammaaf kan mucayyoo ishee kanaa xumura. Kunis faallaa sunis faallaa jechuudha. Shamarreen cimtuun shamarreen jabduun namni ishiin abdatte biraa kufu kaayyoon ishiin karoorfatte fuuldura ishiitiin kufu. Namni ishiin itti hirkattee deemaa jirtu biraa bukkeetti goru kaayyoon ishee fuuldura ishee jira. Biyya ambaa hin deemu. Biyya koo keessatti hojjedhee jiraachuu danda'a. Bultiin dhaabbadha. Gammadeen jiraadha jettee biyya ambaa keessaa galte. Yeroo ishiin abdattee Waaqayyo irratti kadhattee abdattee galtu namni sun garagalee ilaaluu dide. Cirraashumaa jechuudha. Maal isiin ta'a fakkaatu. Biyya ambaa keessatti eegee biyya keessatti akkas ta'e koottuu galii jecha namaaf miti kan nuyi biyyaa baanee koottuu galii miti kan gallu. Deemi jedhaniifis miti kan deemnu. Nuyi ofii keenyaa of ajajuu dandeenya. Yeroo mucayyoon kun yeroo inni koottuu gali jedhu hin galle maaliif hawwii hojjechuu qabdi. Hojjechuuf kan biyyaa baate hojii ishii xumurattee gara biyyaa amma deemtutti faanum ture. Yeroo ishiin biyya geessu guyyaa gaafa ishiin biyya geessu dawwalee fi sanarraa kaasa bilbilan bilbileef. Mucayyoon kun maal taati? Jalqaba galee hojjedhaa jettee murteessite. Wantiin baay'ee tokko ishee dinqisiifadhee fi dhugum dubartii cimtuudha. Shamarree biyya Arabaa keessaa ishiin anaaf akkan naman beekutti anaaf ishii tokko jedhee wantiin ishee dinqisiifadhee kaayyoo ishee dugda duubatti hin deebiste. Yaada ishiin jijjiirre. Shamarreen tokko faallaa ishee kan ta'an namni na hin beeku hiriyaan isaanii jaalatee kan biyya gaanii yeroo isaan kaadaman gara biyya ambaatti deebi'an hedduu isaanii beeka. Garuu mucayyoon kun isaan keessaa ishee tokkodha. Mucayyoon kun maal goote biyya keessatti akkuma safaana karoorfatte galtee suuqii ishiin banatte. Akka fi akinaaf haa ta'u Waaqayyo jette Waaqayyootti kooduu galtee suuqii ishee banatte. Biyya ambaasammuu ishee keessaa dileet goote waan galteef tokkicha garaa kutatee tataana wanti asii achi si geechisiisu hin jiru waan ta'eef. Galtee mucayyoon kun suuqii banattee suuqii sana keessatti hojjechaa jirtu Waaqayyo akka nama tokko yoo nama miidhe kan nama fayyisu Waaqayyo namaa fida. Itoo mucayyoon sun akkama dura karoorsite mucaan kunoo nagatee yoo inni immoo mucaan kunoo na dhiise ani kana booddee biyya kana keessa hin jiraadhu. Biyya ambaa dawoo godhannee kan biyya ambaatti kaanu hedduu keenya jira. Wantoota akkasiitiin yeroo qoramnee jechuudha. Kanaaf
obboloonni koo jechuudha mucayyoo kanarraa barumsa fudhattu jedhee yaada. Mucayyoon kun maal gootee biyyumatti galtee suuqii ishee banattee suuqii ishee nagadaa jirtu. Tasayyuu nuyi fi gaa'ela jechuun bakkeedhaa deemaa dhufeef miti kan namaaf ta'u. Gaa'ela kan namaa kennu waaqayyoodha. Jireenya gammachuu kan nama jiraachisu waaqayyoodha. Kana keessatti immoo mucayyoon kun jabaattee cimtee dhaabbattee itoo suuqii sana hojjetachaa jirtu waaqayyo kan shiiti kan jedhe inni duraa itti qabatee deemaa ture malee kan shiin ture itti fakkeessaa ture malee nama ishii ta'u waaqayyo ishiif kenne mucayyoon kun hin deesse. Mucayyoon kun heerumtee deessee jechuudha. Utoo shamarree tokko tokkooti immoo maal jedhu ani kana booddee moo dhiira sarguun fedhu kun nagatee deemee biyyaan baan ta'a achuman deemu isin hin barbaadu waan harkaa qamashee asii achi bittimsanii arjaa ta'anii asiif achi kaatanii bashannana jedhanii waan hedduu godhanii gara biyyaan baatti deebi'u. Yeroo deebi'anu maaltu isaan mudata? Laayifum duratti ifatamuu beela'uu dadhabbii isaan mudata. Garuu mucayyoon kun jalqaba argite waan turteef murteeffattee galte waan ta'eef shamarreen murtoo qabdu tokko akka shamarree kana ta'uu qabdi. Anaaf baay'ee barumsa naaf laatte. Nan hojjedha jennaan hojjechuudha. Qophaa koo hin danda'u jechuun gonkuma waa yaadamu miti. Waan barbaaddu hojjechuu dandeessa. Bakka nama tokko taate bakkee nama lamaa ga'uu dandeessa yoo sammuu kee amansiiste. Akka mucayyoo kanaatti jechuudha. Innaa kanaaf obboloonni koo gara biyya ambaa keessa gara biyyaatti yeroo galtan jaalachuun waanuma jiru. Garuu namicha kana faana galeen akkas ta'a jettanii yeroo gara biyyaa geessan namni hin jijjiiramu. Wanti hin jijjiiramne biyya lafaa kanarra hin jiru. Kan nama jaalatee namatti hin jijjiiramne waaqayyo qofa. Kana beekaa. Kanaaf akka mucayyoo kanaatti biyya keessatti waan duraan nama lama taatanii karoorsan karoorsitan qophaa keessan taatanii hojjechuu dandeessu waan ta'eef cimaati biyya keessan keessatti hojjedha. Kan keessan kan ta'e gonkumaa hin hafu. Eessattuu hin hafu. Kanaaf mucayyoon kun ituma akkasitti hin jirtu heerumtee hin deesse. Yeroo deessee namichi sun hin fuune. Namichi sun hin fuune. Yeroo ishiin deessee mucaa istoorii irra godhattu dhaqee dubbise. Maal jedhaan seetaan? Anukkoo si eegaan jira. Anukkoo si eegaan jira. Maaliif bilbila naaf bilbiluu dhiiftee jedhee. Ijoo namni waggaa amma kanaa biyyattis nama jaalatee asittis akkasittiin nama faana ture akkamittiin biyya keessa yeroo ga'an wal obsisiisee uteessisee bilbila mashiin dawwaltittu. Eega kun maaliif deema? Nyaachuuf deeman dura jalqabumaa jechuudha. Innaa jennaaniin yaa obboleessa koo ani biddeen koo argadheera. Ani gaa'ela waaqayyo naaf kenne argadheera. Biddeen kee ofitti hin cufiin gaa'ela kee itoo idimeen kee isirraa hin darbin gaa'ela kee jaarradhu jetteen. Namicha sanaanii jechuudha. Maal jedhan ammayyuu ati ana ammayyuu sin jaaladha. Ana ammayyuu sin jaaladha. Mucaa kee siifan guddisaa natti hirmi waggaa amma kanaa si eegennaa mucaa. Gara mucayyoo maal jette kana irratti? Maal jetteettanii yaaddu? Namni tokko osoo amma ishee mucayyoon kun heerumuu baattee waggaa hamma kanaa waggaa tokko lama ture. Namni eessa ture ufee namaa dabalee bultii namaa jeequuf ta'a. Innaa mucayyoon kun akkas naa jedhe namichi kun akkas naan jedhe. Kanaafan immoo lakkii hin barbaadu kan biraa barbaadatu jedheen akkasitti wanti ta'e. Shamarreen biyya Arabaa keessaa gara biyyaa dhufanii akka kootti yooni fakkeenya akkana godhatanii fi karaa miidiyaa qabduutiin naaf yaada koo kana naaf qoodii naan jette mucayyoon kuni. Maayifan kaasee hundumti keenya hiriyaa qabna abbaa warraa qabna hundumti keenya jechuudha.
parsentii 90 keessaa maybe 85 waan akkasii keessa jira jedhee yaada. Maaliif waliin somnu jechuudha. Kan miidiyaa dhiisa har'a jaaramee boru diigama. Inna kanaaf nama bakka nama dandeettii qabu nan hojjedha jedhee nama fokus waan yaada isaa irratti godhe irratti hojjetu ta'a. Eenyuyyuu dhiirri yoo deeme dhiira dhufa. Garuu dursa waaqayyotti dabarsii kenni. Bultii kee kamiyyuu jireenya kee kamiyyuu waaqayyotti dabarsii kenni. Akka fe'a kee naaf haa ta'u. Wanta ati jette naaf haa ta'u. Wanta ati hin jenne naaf hin ta'in jedha waaqayyotti kennadha. Galtanii immoo biyya keessa geessanii kan mucayyoo tokkos jira. Isa guyyaa biraa viidiyoon dheeratee jira waan ta'eef akkuma jalqaba irratti hin kaase irri deebi'een isinitti himaa jechuudha. Akkasumatti hin kaadamtee ishiin biyya baraabaa keessatti waan amma ta'aa jirtu jechuudha. Amma viidiyoon dheeratee jira waan ta'eef irra deebi'een viidiyoo isiniif hojjedhan isiniin jedha. Kanaaf kutaadha. Nan hojjedha. Bakka biyya ambaa nagaa jettanii galtanii tutaanaa akkuma nama sana faana murteessitan qobaa keessa wanti gochuu isin daangessu gonkuma hin jiru. Gonkuma. Shamarree jechuun biyya arabaa keessatti makaraa amma kanaa dandeessee xiqqaatu haa guddatu otoo maallaqa of harkaa qabdu otoo karoora ittiin hojjettu sammuu ishee keessa waan barbaaddu hojjechuu dandeessi shamarreen biyya arabaatti galte. Gonkuma waan barbaaddu hojjechuu dandeessi. Kanaaf hundumti keessanuu wanti isiniin jechuu barbaadu. Namni tokko nu buuseera, namni tokko nu gateera. Qobaa keenya umaa gochuu hin dandeenyu jettanii abdii hin kutatina. Isa abdii namaaf kennu waaqa keessanitti hirkadha, amantii keessanitti hirkadha. Waan nama sana faana karoorsitan qobaa keessan galmaan ga'u taafadha. Wanta nama sana faana odeessitan yoo hin karoorfattan sana qobaa keessan galmaan ga'uuf yoo tattaafattan nama akka keessan kaayyoo qabu, nama bultiidhaaf ta'u waaqayyo dabarsee isiniif laata. Yoo isin kaayyoo hin qabne, yoo isin namni sun nu buuseera abdii kutattanii jettan machee deebitanii abdii horatan. Kanaaf hundumti keessanuu warreen ana hordoftan biyya keessaa biyya alaa teessanii kabajamtootaa fi jaalattoota hordoftoota obsee abboo wanta kanarra waanan dubbadhe kanarra waan tokko hubattu jedhee abdiin qaba. Biyyaan baati. Biyya ofii biyya ofiiti. Hojjedhu. Jijjiirame gali biyya kee keessatti hojjedhu. Nama abdadhu gali. Namni sun saagan biyya kee keessatti qobaa kee hojjettee waan irra ga'uu yaaddu sanarra ga'uu geessa. Hin dandeessa wanti si dhorku hin jiru. Kanaaf jabaadhaa hojjedhaa. Gara biyya keessanii yeroo galtan immoo nama abdattanii yoo galtan abdiin keessan namni isinirraa xiqqoo ishee achi jedheera taana abdiin keessan yeroo sun du'a. Kanaaf hundumti keessanuu dhiifama guddaa viidiyoon isinirra dheeratee jira. Eebbifama waaqayyo isin eebbisuun isin jedha. Warreen chaanaala kanaaf addes taatan like share subscribe gochuu hin dagatina. Share godhaa obboloota keessan bira akka ga'u waan hin dogoggora dubbadhe keessatti immoo koomentii jalatti naa barreessa. Yeroo marayyuu koomentiin banaadha. Koomentii jalatti naa barreessaan isiniin jedha. Iddoon itti hir'isetti obsee kun akkasiidha sirreeffadhu. Yoo na riifadhes illee obsee akkasiidha sirreeffadhu jedhaatiin natti hima. Obseen nama dhageessuudha. Nama waan namni itti dubbate qalbeeffattee maaliif namni naan jedhe jettee itti xiinxaltee irraa deebi'uu dandeessuudha. Kanaaf natti maan isiniin jedha. Eebbifama waaqayyo isin haa eebbisu. Subscribe like share gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa.